isa wajjin saahibummaan qabu follow back wala ran qabnu wala ndubbisu public video ni warabu media ni narka Thank you. Okay, danga wali khagottani qabdani. eh Danga wali khagottani qabdani sibin. maal bobbale so an biyya qaatarin jira inni biyya Itoophiyaa jiraati yeessattiin danga wali qonna nisma surat yaa kana rabsu arka male Thank you. Gize hunda maalif wal barbaadda yaani bakka maalif wal dubbisu leefeen. yoom wala gar takka halti wala gar naafini wallahi kun arra wala gar Okay, mee wal dubbisa salaamu rabbi tol gabadame. an bartani la ñu wajir rakon qabu No salamata rabbi wal rabbu fadame dura. salamat rabbi ko fa naga warum man dol bisna shikri na habibi Ayye wal dubbisa. salam alaykum habibi mutura jirta ibsa. Waalaikum salam. okay naga Mirkan. fayuma Asgenya bo alhamdulillah. dabbal lanjani oromo da arargeti qaatarin jira Durani situ. oh Majet. Durani ni sabi kagawa kadwani. Nama Ya, waktu tumbe ko. fayyata ya Mambe habibi ko mambe ko mbe ko ja. ya Sombe. okay egene be tegala tomi ani TikTok isin kaba Facebook lein kaba oromo da fogga shirin dichi galati de me sababa siyasa oromo TV amma sujin ke siyasa wadu wala Oromo fimi. Nama Oromo wasana Oromo. Oromo bante. Oromo fimi. Nama wasana. Okay, Ibsos. Tagale tagale go tuji billah alayko ay majet. Nama wasana ra walda ban nama dachira wallolani dame male Oromo fimi. okay go isa amma wanta kasinjan Me hasa me hasa. ya wani singa ju barbadu ma tadura uji khete jaba rakon kap wan barbadu jaddu abba barbadu farsi abba barbadu rabsi rakon kap mali fi an amma kuma te sura nama khaja surat ya kan tukana ti sura nama khaja kan ture amma denin kada gafa asli fa gafa maiki fa nama denas ge media khana ratti imama maratte qur'ana la labde namni fa masanjur enyunu negatif ka barka ture enyunu goda fi laga fi garum da be barka nage garu wa kan silam la fatima la fawjur to kana anamma nama dawa dufen dina ka badulle frening ga bad firo ko bamit totally woti kati media wasa kan ko bada fayde men jira fayde mutin jira Okay, dabbal Koy. jiddu tanat sinka ba osati fitatin. Oson fitatin sinka ba oson fitatin. Oson fitatin. Ibson fira hinqabu yoon sinje murti wan sifar sufna jechu dandes tana wabillahi to rabbi din sikhan garu mara khaytir rain siga fada annabira wain arga mana anke atle nu sobtu namni qomni takayo sibira jirate qomni lama yo sibira jirate namni jirusun indini jarate ibson jalatari jiga fadume wan dabbala rabsu fi mi kana gafin ka buwaran wan dabbala rabsu fi miti yo inna kana gasti ma kana yalu fe tikafi na wan dabbala baba ni sinema motif bulon ngolini wani nan je haram murte male na kase chumbar bani wani shage jurmali ibsoni dengate media banati amma hojja tajira hojji isa kana ofe bo de faidi jijjire faida nama ofason tane faida isa karabu fatu fa anje male amma nan sinde gro baje wa ibso bara rabana kana nama rabsu nama rabsu arba bi fadirama fi qosa fi mal fakatun nama rabsu mi sangu bara nama filtran kan ne to bage sira bata kala ino shaglu ma Fani yechu bakka jirame. ya lain ini ka bate dia mun qofti lain na fani Kodda wille arba ni nama ya rabsu batatis marre Ya. wil. arba ni nama rabsu namni sajibbu qofo son tane lain inni ka bate dabbatu fitti fido rabu san qofa yala namni barbade kana fa namni segala Wallahi, ya, jenne jaalala namni si qabu kana faayidetti buufadhu ittiin fayyadami baay'ee namni lafa keen dalagu beeka uuma dalagu hunda amma nama fayyadda amma fayyadda baduun faayidaa eenyuun hunda dhabu lafa irratti ankan inni isaadhaa meeqa obboleessaatti kana na arrabsuu danda'a anaa isni si godhe ammarraa borurraa maalirraa yeroo sitti walitti waan barbaade ji ani hojii kiyya ittiin jira biizinasa kiyya ittiin jira dalagaa kiyya ittiin jira ani waan hin godhuuf waan hin dhisu namaan hin baradhu anuun hin beeku abbaan natti aarees na arrabsees na faarsees natti godhu natti dhowwu Namni kuma franzir ta kuna manak yemin yaa berkata. sama kun qabuun Etefu. Wanda. Okay, ibso rakodan te mali dabali wajji. Dabal kana malif gizo hunda quta malif gizo hunda wayetani rakon te mali. Dabbal wanneen gizee hunda quuf. Gizee hunda dubbadhu yookiin yaada isaan faallaa gizee hunda niin qabanaaf inni an isaniin beeka gaafa miidiyaa kana ifiin eegalin laalaa ture garuu gaafa sanii dubbadhullee dubbiin xiyyan dhagaamtu waan ta'eef gaafa gizeen dubbadhu dubbiin xiyya dhagaamtutti dubbachuu eegale tokkoffaa dabbal histiidha maal irratti histiidha yeroo namni laal yeroo namni oromoo tokko ka'eetuma muuziqaa tokko gadhiisa
fadhu kana amma gaafa Faatumaa Maddiin muuziqaa deebitee muuziqaa Maashoo Abdurrahmaan san gadhiifte jee maal jee immoo akkas deemi inni akka nama yookiin nama dhugaa Maashoo Abdurrahmaan baasu deemuu fakkaata. Isii tanallee haqa isii baasu inni immoo qorqota jira yuutuuba Sabriinaadhaa riipoorti irra goosisee irra gubsiisee haqee dhiisanii beeka inni nu waan dalage sanirraa as deebi'ee gizeenii fi inni Faatumaa tanatti as ka'uun itti aare sii galee akkam tanallee haase inni tiiktokara malee artistii gidduu maaltii sanadha sii galee feemasummaan akka tokkotti nama harkaa baate sii galee namni qaraatiin qabnillee inni feemasa ta'uun barnootaa miti feemasa jechuun afaan oromoo nama beekamaa jechuudha malee maaliif gizeeniif namni tokko waan takka gadhe viidiyoon akka baariyaala baatu fooloo harkatuuf laayikii barbaada maaliif waan hin taane dalagaadha maa gizee hunda dhugaan dubbanne sii galee waan biroo hafteen qabu miskiina ni gargaara waa hunda cina jira waa takka hirrina biroo irraan qabu khalaas. Okay. Murtii asirratti ibsoo yoo xumuratee galaate asirratti tadi bakka nan jiru kana waan hin jirreef waan akka inni itti haasa'u qofti yoo laalteetti ammallee aaraa fi miiraa fi arrabaa keessa jira ani sana rakkoon qabu garuu waan inni waliin jiru waan amma gaafattee kana osoo ragaa gaafatte takka seeqanuu hin danda'u fakkeenya tokkoon seeqan Sabriinaa Jamaal lubbuun jirti mi dawwalii gaafadhuun Sabriinaa Jamaal gaafa artist Iftuu Maammadii wajjin wallaban ana dura Aliyyi Saabiffaan Naayiroobii irraa Turaan Faan Ameerikaa irraa namni maqaan isaa Iskuu Dirree jedhamu Jarman irraa guruppii walii godhanii Sabriinaa fi Iftuu waliin dubbisaa turan. Gaaf kana quban qabu. Isaan lubbuun jiranii as jalaa jiranii waliin si baasa. Tokko maal godhan si fakkaata? Iftuutu ani miilan qabu Sabriinaan teenya na tuffattee sirba kiyya hayyama kiyyaa malee walaloo keessa galfattee haja'u himatti jara kanatti. Gaafana jarri isii tana misee guruppii godhanii gidduutti haasaa turan. Jarri kun maal godhuu barbaadan sitti himuun? Kuma 50 yoo ta'e kuma 20 yoo ta'e waan sirba kanarraa argattu waa xiqqoo Sabriinaan tun Iftuudhaaf akkanaatti barbaadan. Ayyee. San gubbaadhaan beekamtii fi kabaja duraan hayyama isii gaafachuu dhabdeen san deebitee akka kabajaa isii gaafattu barbaadan. Ayyee. Sabriinaan wallee waan kana hayyamuu didde sii galee yeroo sanitti. Ayyee. Boodarra namni Iskuu Dirree jedhamu Jarmanirraa na barbaadee miseeji naa godhe. Brother tanaaf si barbaada anaan jedhe. Hayyee. Sabriinaa qaamaan hin beekaa. Iftuus na qunnamsiise. Iftuu na qunnamsiise. Iftuu wajji haasoo. Iftuu teenya maal taate? Dabbal keenya nama qaamaan miidhamaadha. Saba kanaaf yoo xiqqaate waggaan ganaa lafaa ture. Artistoonni Oromoo hundi na tuffatanii miidiyaaleen Oromoo hundi na tuffatee Oromoonis na tuffattee anaa jireenya akkanaa kana keessa jiru obboleettiin irratti qoodhaa waan kiyya hayyama malee dalaydii kanaan na aarse. Sirma dhaggeeffannaa dubbii kana. Baay'ee icciitii dhaarnaan sirriitti hima. Jarri kun lubbuun jira dhufanii hijibaan hangachuu danda'a waan ta'eef. Okay? Achirraayin Sabriinaa dubbise. Dhugaadha hayyama isiin gaafanne sirba hojjedhe naan jette. Amma asiin deebi'e. Aliyyi Saabit Dabbaal nan dubbifne haa jiru. Aliyyi Saabit artistiin keenya haa jiru. Tiktookiidhaan miseejji godhee fi nambara isaa WhatsApp irraa fuudhee wallabdee gara kanaa gaafadheen. Gaafaan kana hunda godhu namni kaartiin haa guutee namni biizinasii naa isaaf hin jiru beekan. Achirraa inni itti gallakkisee turaa Ameerikaa gaafadhe. Isaan hundinatti himan dhugaadha naan jedhan. Deebi'een Iftuu deebi'e. Iftuu ati amma maal barbaaddaan jeen kallattiidhaan. Ani fi fura kattuudha. Dhiifama asii. Koi caalaa dhige. Dhiifama asii. Yoo caalaa dhige koi. Waan inni jedhan asirratti maa. Yoo tani moo ni baafan deema yoo taani gaggabaabsi yoo taas. Dhimma keenya fixannee nuti dhimma bilookiidha xumurannee akkanan ta'in murtiin isa ragaa ba'ee atis fakkee yaadumaan akka itti malee ragaan akka hin jirre kan walii gallee ba'uu dandeessa. Ammoo ibsa wajjin ni haasofna murtii yoo danda'amaa ta'e. Caalaa yoo ba'uu feete ba'e rakkoon qabu. Yookaan bira taa'e si barbaadne garuu osoo teessees. Dhimma agendaa murtii. Habibi neetwoorkii isa qabimoo. Ni jira namni fayyaa qabu. Daragoo jirta. Yaa. Jala nuti ko kostarin jenga nuti ala miti beete ati bareedaadha ni beeyna. Shiikota kan kee bira gisee itti kostar itti jee. Nuti bileeyyan kan keessi jaalannaa ati qashtiidha mucaa ajaa'ibaati. Muudii qabdaa fuulallee bareedaa qabdaa amalallee gaarii qabdaa. Dhala namaatillee waliin. Murtii haasawaa keessaa bu'u haasawaa keessaa mure. Akkuma fuudhi. Koi buusuuf hin deemaa jaalaan bu'uuf hin deema jeeme. Haa bu'uura koon qabu haa du'ammaa rakkoo. Ittini mee barda osoo atin filatin dhiifama guddaa caalaa yoo ta'u barbaadde akka deemuu dandeessu sitti himuuf Habibi
bas kanum okay achi booda maaliin godhe si fakkaata hoo dhaqeetiin iftuu dubbisee iftuun isii wajjin walii galle turaa fi aliyyoo wajjinis walii galle maal walii galle iftuun rakkattuudha piroomeeshinii kanaan sagaleen isii akka saba dhagahamu walii murteessine isa kana sirriin hubadhu achi boodaan Sabriinaa bilbile Sabriinaan dabbaallaan hin jennaa eegattu Sabrii naati wal beeyna dheengadda dachaasa maqaa keetiin hanga inni gargaarame ni beeyta sababa dachaasanitti abbaan keenya karaa argee lixaa sun hanga inni gargaarame ni beeyta intalli tun sirra guddoodha qaama miidhamtuudha sababa maqaa keetii sirba kanaan agendaa goonee yoo ittiin gargaaramte gaabbii qabdaa jeen gaafadha dabbaallaan hin jennaa eegattu Sabriinaan waa uksan billaa suuraa tiyyaan maqaa kiyyaan piroomeeshinii dalagaa akka waan anisii miidhetti yoo isinii milkaa'e isitti hin gargaaran hangatti dhiirummaan talasanii waligalee ani iftuu fi isii wal fideen miseengera keessatti akka isaan dhiifama wal gaafatan godhee dubbii sirbaa gidduu fixee piroomeeshinii maqaa iftuu maqaa Sabriinaatiin garuu agendaa uumee fidee iftuutti hin gargaare jiruu tiyya keessatti namni miidiyaa kana gubbaa gargaara keessaa namni qixee iftuu Mahammad gargaarsa argate hin jiru kana argaan qaba sababni inni sun akkasii milkaa'eef waan inni agendaatti uumeef yoo xiqqaate laayivii gaafa sanii nama 7,000 taa'ee laayivii kallattii ilaalaa ture bakka namni 7,000 jiru sanitti deebisnee maal godhe iftuutti hin gargaare Sabriinaa gaafadhaa Sabriinaan hangammaatti sirba hojjetimi sirbi Sabriinaa hagaabsanii ji'a keessatti miliyoona biinsaa baheef Sabriinaan anaannaa barreessitee galatu minaan itti girti hin jennaa gettu sababa agendaa sanitti sirbise sun riippoortii amma inni haasuu kana ta'uu dhiisi ittiin baariyaan isaa miliyoona bahe ji'a takkatti Sabriinaan lubbuun jirti haasa kana waraabaatti ergaa noo haa gettu okay iftuu ittiin gargaarre Sabriinaa baariyaan ittiin baafne nama keenya miidhuu fi hasdummaa fi istii mucaa akka nama rafu jirutti haasoo kana dhiisi bu'aa ittiin buufne inumaa inni sun bu'aan jireenya kiyya keessatti bu'aa buusa jee amanu keessa bu'aa isa guddaadha sirbi hin dagatinaa sirbi Sabriinaa sun amma miliyoona 2 qaba ji'a takkatti 1 million varial in music Sabriinaa Jamaal Sabriinaa gaafadhaa isa kana san gubbaan artistii iftuun yoo xiqqaate leenca jaharraa kallattiin giftiin kan nama dhiisi akkaawuntii sirriitti wanni galee miliyoona hedduudha kana himuun barbaadu waan gaafa san godhu immoo Sabriinaa fi iftuu keessaan araarsee fixeen piroomeeshina maqaa Sabriinaatiin agendaa uumee finnee iftuuttiin gargaarree sirba isittiin baariyaa labaafne waan tokko jira beektaa rakkoon nama keenyaa abaluun kun waan kana maaliif godhaa deemtee isa gaafachuu ture fiidoo waraabuuf ceeta namni kun nama kana fayyaduuf deema immoo miidhuuf deemaa osoo nu banne nama kana miidhuuf deemtu amma waa'ee iftuu as baratti hin goolaba dhugaan jirus kana kana iftuu fi Sabriinaa irraa baruu dandeessan fakkeenyaaf waan kana hunda hadalaydan keessaan dalaydan malee asirra wanni naammariyachuu qabaatu miti hasitaaya si hordofu way horiidha namaa bar okay horii ta'uu dhiiseetu bar sirba Sabriinaa sababa sanin laayikii godhee iftuu Mahammad ittiin gargaaree bar gargaartee bar san sirri goote gargaaru okay muuziqallee baariyaala baafteef sirriidha waliin mee wanta kan si gaafadha ibsoo ati dhiiraami koy ati dhiiraami riippoortii yuutuuba Sabriinaa dabbaaltu godhee kajoobsaniif mee ragaa takka kan neeyye ragaa godhetu gaafa sammaan dubbatin maalirra dubbatin dirqama waan inni an dirqama nama miidiyaati waan inni dalagu itti himuun qaba Sabriinaa wajjin obboleettiidha waliin bu'isan goone iftuun nanni manne Sabriinaa nanni manne bakka isilleen isi fidi amma muuziqaa kan okay Sabriinaa fidi dabbaaltu dubbiin irra jaaree yuutuuba kiyya riippoorti godhee kajoo fidi Eesha ay fidiin akkam jechuudha si dabbaan duuba akkanumatti irraa haasa'in qaba baay'ee fiidoo waraabe okay rakkoon hayyee tana hayyee ragaa ittiin qabu haasa'e hayyee kabaatumaatti si dhufu okay kabaatumaatti si dhufu siif deebisuun takkaammoo waan kana deebisuun na fayyadu osoo hin taane geema taphannaa murtii pilis geema kana dhiisime sadaqan hin jedhan ammaa si dhiisini haasoo nagaa isa warra okay taaptaapaa godhan eenyu dergiyaan geema waan jaamuun taphadhu yaa hin beeku wallaahi hin argine caalaa si taphachuu beektaa awa caalaa kee jedhii si hamaa soo jirra maaliif geema keessa fidde qaba okay yalaa qaba taaptaapaa godhaniif yalaa qaba okay ka Faatumaa kaati kaafte kabaatuma kaate kaafte ani moo wanta naaso irraa jaallatnaan murtii ogutak murtii ogutak muti godhe kabaatuma kaate kaafte biro sirri dhageeffadhu kanallee sittiin hima Faatuma akka sirba san baafteen maashoon dhufteen na qunnamte ani tokkoffaa nama artiitii miti waa'ee artiin gaafadha malee waa'ee artii ani ogummaatti hin qabu adda baasuu hin danda'u eenyutu hatee eenyu dhiisee eenyu dhugaa eenyu sobaa I don't know isaan murteen qabu waan garuu immoo gaafa dhuftee maashoon natti himtu
خالتين فيديو وراب لما فادي بين الشباب فاطمة دبس فاطمة دبال لم دبس ناقته قوتما محمديتو فاطمة أنا دبسيس أنا في قوتما واو جناس وين كم نخنا قوتما نفرق أبو دندا ون يادي في ون أنقذوا خي فاطمة محمديني في إفتو محمدي في واو ولا فكاتا تري سانقوفو سونتاني قوتما تيمين جرا فانكيان ما شوت فاطمة تيمين جرا فانكيان دبال لتريم ناقت ما شو عبد الرحمن فاطمة محمدين تعالى ركبينات ما شو عبد الرحمن موتما بارسيت دهابا وفت دكانة قبض ما نوتو غرغرت فاطمة محمدين قالوا مسكين تتيرا بياربات وقامي قدر جت وامي قدر جت بياربات نمني سير رمتل لي سيخه هرجل تانا نو بوغيت مونا نو مالك تكاد انفورميشن قبض والله خير نابر مقال منو قدي تنا جرت سيخاتي جرو تعالى انفورميشن سير بابا مقالة بوغي مرتيو دارو لا أما تبى تنجرو دودي سلام مرتي مالتا تبى بليز دبالا چيمي تنجي بر هنا ملكاي دابر اول ملكاي جو بس ملكاي ناس رسيته ملكاي يا ملكاي ده أنا أكيد دمالين غده دمن إسي بسه غوتا ما كسي ولين جروبي ثاني تكيفن والله ما شو فاطمة أحمد يلبون جرتا فيديو كان ورا بيرجع في غوتا ما لبون جرتا خط أنا جيونور سو بهاجر البني مالين غده ما شو لا ما شو فيديوتين فاطمة فيديو غوتا ما فيديو جروبي غده أصلا نساء غلنا فيدين دران غوتا ما وجاسو إنه غوتا ما فاطمة تون ما شو جالا مسكينة غير موسيقى اللي أسديبو جرتي أكاد ينقد دايفتو سبورت تقول سنت سبورت تقول نانجي تيم غوتا ما وجيناسه غوتا ما نوك هوا وانغاري أديكلا تو بنانجي أشبودان فاطمة ديمه دولة فاطمة تين فيديو أنا نمو جد سني جو أقدر تيارنا كبات يعني البخير خسرت الكاتي كيف ما نقولي ونيم فيديو سنقوله أكنا نيجي نجيه غورنا ما سنتوف ملأ من يخيتي في متي جه وجاسه هاي يا تبار كي نوانغاري غوته أنو غير موسيقى ديبون بربادا فلوم ما تقول تسديبون بربادا يو أنا في الدركون كابو نمن نقدر قارو ليو نقدر قارو ركون كابو نعك تيجي نعك توما ورا باترجع سامبودرا ديمنتي غوتا ما فينه غوتا ما جوالي قال أما ما شو فينه ما شو أنا فينه أنا في فاطمة في غوتا ما خو جنجرو غوتا ما نكون إفما ما شو جروب تقوله لكن فات سرت برو thank you gaafa inni groupii godhu guutama Muhammad Afaanii baafatee maashoo Abdurrahmaan inni talaara salteeyyen groupiin an keessa jiru keessatti sagaleen arragaa qaba. Sirri dhageeffatu egaa waan gara nimni an garratti miidiyaatti dubbanne takkaan dubbanne fiidiyoo Faatumaadhaa waraabuun kiyyachi duraa beekatu an eegaan fiidiyoo waraabee booda kan hin dadhabbii kana dadhabee jira kana wal qabe. Hayon kiyya garuu Faatumaatti hin gargaarudha. Kana Faatumaatti hime, guutamatti hime, itti walii galle, boodarra guutamaan maashoo gruupii godhe. Osoo nan diisi jehuun because maashoo waan kana hin mari'achiifne an keessa nu bachiifne addan baafneef. Maashoon ammoo guutamaatu Faatumaa Ahmadiin tana yaamee sirba kiyya kana akka isiin dalaydu godhe hajahu ifumaafuu guutamatti haala qabdi. Ni beekte gaa maashoo Faatumaa sirba san gaafa baaftu istiidiyoo keessatti kaameramanii, dottoronni, sappoortorni eenyu akka turan guutamaan nama san keessaa nama tokko. Wajji jiran maashoon haala eenyu qabdi haala guutama qabdi guutamaa fi Faatumaa maashoon akka tokko waliin ilaaltiyu gaafa inni fidee gruupii godhu awwa guutamaa timataan keetii kana miidhasii kan intalatan akkasiin sirba kee dalaydu godhesii sumaa'u sagalee kee dhaga'u sin barbaadu jetteen gaafa isin akkana jettu guutamaan intala dubartiitiin intala haadha salte ani fi sin beeku jeen achirratti wali seenan gruupii keessatti bayaanuun bannaa namni beeyin hin jiru naaf hin bayaan mana tokko waliin galla yeroo isaan akkana waliin jaansan namaddi ta'aa ture dubbii tana quba qaba gaafa ifu dandeessa evidence allee habibi feekiin takkan jiru achirratti eegesaa wali bu'anii booda khalaas waa'een gargaarsaatis waa'een sila maashootis waa'een sila Faatumaatis sababa guutamaa Muhammadiin waliin laaqamte maashoon isaa hartee kutte guutamaan intalaan rabse namni hundi wal lole agendaan an duraan uumee fidettiin Faatumaa gargaaruuf deemu biyya laaqamte ani video sanis hin galfne video lammaffaattis waraabne dubbii Faatumaa situ muraa qoy dubbii Faatumaa achumatti hin keessaa baheen boodarra inuu agendaan babal'atee nama keenya ni beektaa namni keenya ibiddaa fi bishaaniin adda qiqqiyatee dabbaalu waraqaatti bu'aan akkanaa godhaa Faatumaa manuma dabbaaluu dhaquun qabdu kaja udulli baname boodarra miseengeraan Faatumaa bilbilanii mana dabbaaleen dhaqin jaaniini Faatumaan achi naftee sirbi Faatumaa suniif Faatumaan hangammatti salaamu alaikum ana kittiin dubbisan keessaa bahe dubbisan keessaa kana baase immoo guutamaa
Ani jalqaba wanni ayyaade waan kana feetan amana feetan dhiisa abbaan barbaadan dabbaal gaafa waan takka godhuu deemu caalaa bilbiltee caalaa mareechuu qabda ibsoo mareechuu qabda murtii mareechuu qabda kaja'u ani itti sinamanu ni sin mareeddu waan hin godhu itti yaadeen godha gaafa na gaafatan ammoo akkammaa kana deebisanii ni ibsaa jechuudha. Sanii miti Naafa dhiistii wanni jaamu ana biratti manan qabu. namni fakkeenyaaf namni hordoftoonni kee fooloo si godhe kuni waan dhugaa takka sirraa barbaada. Waan asirra fiddee dubbatu deemtu takka ragaa qabatamaati wajjin an amma siin laala gaafa sanitti ati na beekullee baattu an siin hordofa. Awwan soo keenya viidiyoon keenya jira yaa boleessa keenya guyyaan irraa qaftee na arrabsoo eegalte dabbaaltu mana isaatti muutii na godhe guyyaa irraa qaftee maa qibde yaa waa'ee dhimma namaatii miti dhimma muu ta'uu keetii qofaaf duuba nabban. Guyyaa sanii miti wallaahi guyyaa sanii miti wallaahi billaahi adaamaa gaafan jiru adaamatti sababa muuziqaa kanarratti bayaanun bannaa inni oni beeka laayivii irratti hojjaa sochii kana bayaanun bannaa fooloon irraa qabna viidiyoon ani jalqaba irra sirra waraabe sababa waan kanaati sii galee awoo faaxeen tun akkana Faatumaa Ahmadiin tun muuziqaa baaftee taphatte naan jaan guyyaan adaamatti ol deemu jiru. Osuma dubbannu caalaa isin kitaan nagaa tokkoof zeeroodha naaf murtii wajjin taphatu jira osuma dubbannu. Ayyee itti fufibsa. Osumaan olta makiina yaa jiru namni narra dawwalee akka naboo Faatumaa Ahmadiin takka muuziqaa heellee takka taphate muuziqaa ishii piroomeeshina dalagii fi baariyaala akka bahuu fi naan jaan asii haatee kuttee jirtii jaan milkaa'edha jechuudha deemte jaan ani deemuu isiin dhageenye natti man hayyee jeetiin kee asii deemee gizeen adaamaa dhaquu ganama gabbuunee qaatiran qabaa guyyaa rafaa oolee gizee asirii tana gizeen qabu sirbamaa shoob duramaan sirbitee maal jettee ati dubbatu jirta ammas osumaan oloo deemu jiru muuziqaadhaa miti kun heelleedhaa heellee hayyoonni ganda keessa taphatu muuziqaa nama tokkoo jaamee wanni moggaafameen jiru kun heelleedhaa jaan namuma birootii beeka dhuha viidiyoo waraabu anis amma yaada kanaa heellee eegataati dabbaal kun muuziqaa maashoof duramaan qaalittiin sammuu keessaa fuuteen baafne yookiin immoo waan ganda keessa duraanuu deemaa jiru kumaa biraatti baafti malee maashoof duramaan irraa dhageesse moo maashoof duramaan tana durallee isii taphatte hin dhageenye muuziqaa kana maali Iyyatti bishaan dhagaa jalaa kaja'u jira hedduu jira yetti. Dhaggeeffadhe san nin beeka san keessa ni jira kun amma. Haa sanii fi haa barsaa fi mataa barsaa fi ulaa duraa hedduu jira helleen beekamaadha kun rakkoon qabu ta'u jiraachuu. Heellee maashoof duramaan jettee fakkeenyaaf waan adda adda illee ajaa'anii garuu yaadala kanuma fayyadaman yaadalli tokkuma dhugaadha yaadaloon isaan fayyadaman takkuma. Immoo walaloo wal dhabuu dandeessi. Ibsoo kiyya baraan isa si murteessee baraan ogummaa artiin qabu isa muree murteessuu hin danda'u karoorri kiyya yeroo sanatti Faatumaatti sappoortii godhuudha sababa guutummaatti kuufatee hafe kaja'u gabaabsee baraan. Asirratti immoo waan takka waan isitti himu ati immoo natti muufachuu dandeesse. Natti annama hordofu waan hin ta'eef. Yaa okey rakkoo miti yoo dandeesse amma fooloo wal goona laa yoo dandeesse waan hin godheef koo keessaa nagaafadhu. Hoo dadhabde immoo suuraa xiyya kaadhu fiidoo waraabadhu dhukkeen irraa kaase wallaahi hangan takka sirra Angkan tak nam famous nasi ayyame isni da wallahi ani an serrabsu fadi kabade usun tay amma tana maliran serrabsa wan jiru bar nattin te mere arabama ya kun kanum tabira ammo ta wan kani anama mediati wan ingala gubeka wan ingodu filin kaba abban no botuno ba sani miti kuno nama dabbaltu mana murtiti nama bilo gode je alam kun gutun guyalla masababa male raga male qatti male Gua tuh ya mana pun. Karena uji kami rakatan, nama uji rakatan, betul karena uji. Bakka sanitti illee dhaggeeffadhu taniin itti sitti aarin video waraabdee jirta okay mee wanta kan si gaafa daaragaa mana murtiitti nama biloo godhuu ni qabda murtii siime mee naa kan dangamu mana murtiitti biloo kan goone siime tafa godhu ittiin aman waa isaniitti dabbaaltuu mana murtiitti video biloo nama godhellee jiin dubbanne waan akkanarraan dubbanne immoo bakki inni mana bisetti waya maali nu bira dabre haga akkas jechuu jiru kun mucaan kun saahiba murtiiti amma yoonan amma nama hedduu laayif irra giseen dhufe murtii waa isaa gisee na gaafate Hamza Ibrahimis ta'e dhugoomsallee guyyaa wala garree maamma bayaan garuu waan takkaa isin jaa ibso anaatu hin boonsara sii ta'a Hamza Ibrahim finfinne jira dheetee akka fidoo tokko joora abduu barbaada amma Hamza hojjanaa wal sukunnam ana akka bala waa hundi araara koon qabu Hamzaan sun wallahi dhugaa sin jala Hamzaan sun handaqee hin argeemi gabaabinni isaa sammuu isaa gata garta bareedinni qaama isaa qacolominni boshoqinni wallahi qaama dubartii akkan dabbaa qabdu fakkaate an kireem dibatee rafaa baasiliin dibatee rafaa naan galu hedduu lallaafaa fi hedduu bareeda Hamzaa yoo xireeqee gette nama osoo sumuunni sirraan baafne sumuunni isaa dhawatee waan ati nyaattee dhugdu sii bituudha namni hoggaa halal ta'e nama maraata takka doofa
waa'ee fakkaata malee ani hamsaa lafarratti argeen dhaqee fuudhee fi biraa garagalee waan hunda caalaa dhaqiitii qaama isaa san qabadhu laal jedhanii bareedu. Warabbi dhugaas hin jaa. Amma bar inni illee laal beeka as gubbatti wanni ati ilaaltu mee amma fakkeenyaaf as gubbatti gisee deemtu nama hawaasni jaalatu fi nama hawaasni hin jaalanne ni beekta namni gariin dirqumaan fe'ama saa garabbii dubbachuudhaaf dirqumaan osuma jibbanii si galee osuma namni hin fe'in. San keessaan tokko. San keessaa tokko si tokko Hamzaa Biraan sani. Ammoo osuma na jibbanii fe'ama uummata kana yoo xiqqaate waan hin fayyade qaba namoo. Ammallee warri naaf jira kanaaf deebiin qabu ammallee waan gaarii dalaguun barbaada rakkoon hin jiru.